Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaa harka fuunee akkam jirtu hordoftoonni chaanaalii yuutuubii barsiisaa Jamaal. Tole egaa har'aan tanaa barnoota herregaa kutaa 8ffaatiin qabadhee isiniif dhiyaadhe. Egaa barnoota herregaa kutaa 8ffaa kanaanis gilgaala 7.5 kaniin har'aan tana isiniif dalagu. Egaa gilgaala 7.5 mee haa isiniif dalagu. Tole egaa gilgaala 7.5 gaafiin tokkoffaan gara gaafii tokkoffaatti yoo dhufnu gaafii tokkoffaan akkana jaa caaltuu fi abdiisaan dhaaba keessoo manaa keessa jiraatanii qalama dibanii gurguruuf karoorfatan. Dheerinni dalgee fi oleen mana kanaa wal duraa duubaan 6 saantimeetira 6 meetira 4 meetiraa fi 3 meetira. Kana jechuun L'in kennamee jira, W'n kenname, H'n kenname jechuudha. Bal'ina dhaaba qalama dibamuuf karoorfame kana barbaadi jedha gaafichi. Manni kun bifa pirizimii reektaangulaawaa sirriidha. Pirizimii reektaangulaawaa sirrii kan qabate yoo ta'u manichi pirizimii reektaangulaawaa sirrii akka kana yoo jenne fakkeenyaaf manichi dana akka kanaa kan qabate yoo ta'e dalgeen isaa kun asiin 6 meetira dheerinni jechuudha. Asiin dalgeen isaa kun ammoo 4 meetiraa fi hojjaan isaa asirra 3 meetira. Kanarraa maal barbaadi jee bal'ina fuula cinaachaa jechuudha. Bal'ina dhaaba qalama dibamuuf karoorfame jechuun bal'ina fuula cinaachaa yookiin AL lateral surface area jechuudha. Amma egaa lateral surface area isaa maal tahaa? Naannawaa baay'isuu hojjaati. Naannawaan isaa immoo bakki kun 4 tahaa. Dheerinni kun taanaan inni kunillee 4 tahaa. Akkasuma asiin bakki kun 4 tahaa. Asiin 4 jechuun bakki kunillee ammoo 4 tahaa. Jalqaba asirratti garuu inni dheeraan kun 6 waan ta'eef asiin kunillee 6 tahaa jechuudha. Amma naannawaa hundee kana barbaaduudhaaf naannawaan hundee wal qixanii ta'a 2 baay'isuu 4 ida'uu 6ti. 4 ida'uu 6 10 tahaa. 2 baay'isuu 10 jechuun 20 naannawaan 20 baay'isuu hojjaan isaa immoo 3. Tole 20 baay'isuu 3 jechuun meeqa tahaa? 60 meetir iskuweerii ta'a jechuudha. 60 meetir iskuweerii ta'a jechuudha. Bal'inni dhaaba manaa qalama dibamuuf barbaachisee jechuudha. Inni itti aanu gaafii lammaffaadha. Gaafii lammaffaan akkana jedha. Manni armaan gadii dirri cinaachaa isaa daawwitiin uwwifame. Dirri cinaacha mana kanaa maaliin uwwifamee jira? Daawwitiidhaan uwwifamee jira jechuudha. Tole dirri mana kanaa daawwitiidhaan uwwifamee jira jechuun bal'ina fuula cinaachaa kana jechuudha. Bal'ina daawwitiin uwwifamee danda'uu barbaadi jechuun bal'ina fuula cinaachaa AL barbaanna. Kanarraayis AL'n walqixa ni tahaa naannawaa baay'isuu hojjaati. Naannawaan hundeedha. Hundeen kun bifa
hundeen isaa bifa reektaangilii qaba waan ta'eef naannawaa reektaangilii barbaannaa jechuudha. Naannawaa reektaangilii barbaannaa jechuun 2 baay'isuu dalgee baay'isuu dheerina baay'isuu dalgeeti. Kana jechuun dheerina ida'uu dalgeen 3 6 ida'uu 3 9 ta'a. 9 baay'isuu 2 18 naannawaan 18 baay'isuu hojjaan immoo 4 18 baay'isuu 4 walqixa ni ta'a 72 saantimeetir meetir iskuweeriidha jechuudha. 72 meetir iskuweerii. Bal'inni fuula cinaachaa yookiin bal'inni qaama danaa kana irraa kan daawwitiin uwwifamuun barbaachisee jechuudha. Danaa kana irraa kan daawwitiidhaan uwwifamuu barbaachisee bal'inni kun 72 meetir iskuweeriidha jechuudha. 72 meetir iskuweeriidha. Inni itti aanu gaaffii sadaffaa kubbaayyaan bifa siliindarii qabu kan bishaan ittiin dhugamu tokko oleen isaa kubbaayyichi bifa siliindarii qaba. Kubbaayyichi bifa siliindarii qaba yeroo jennu akka kana bifa siliindarii qaba yoo jenne oleen isaa 20 meetira. Oleen isaa 20 meetira. Diyaameetiriin jechuun asirraa ka'ee walakkaa kana kan qaxxaamuru hundeen isaa bifa geengoo qaba waan ta'eef diyaameetiriin isaa meeqa? 6 meetira. Diyaameetiriin 6 meetira jechuun raadiyeesiin immoo meeqa ta'a? 3 meetira ta'a jechuudha. Raadiyeesiin 3 meetira ta'a. Diyaameetiriin dhiifama asirratti dhiifama. Diyaameetiriin oleen isaa 20 meetira. Diyaameetiriin isaa 10 meetira. 10 meetiraa fi yoo ta'e raadiyeesiin immoo raadiyeesiin yookiin dheerriin walqixa ni ta'a 5 meetira ta'a. Kan gaafatamne asirraa bal'ina dirra cinaachaa kubbaayyaa kanaa barbaadi jira. Tole asirraa bal'ina dirra cinaachaa kubbaayyaa kanaa yoo barbaanne kunis foormulaan nuti itti fayyadamnu kennamaa keenya eega barree booda kennamaan keenya hojjaan siliindarichaa 20 meetiraa kenname. Akkasuma diyaameetiriin 10 meetiraa kenname. Diyaameetirii kanarraa raadiyeesiin immoo 5 meetira. Raadiyeesiin 5 meetira. Asirraa amma bal'ina fuula cinaachaa walqixa ni ta'a. Naannawaa baay'isuu hojjaati. Naannawaan wantichi birciqoon bifa siliindarii qaba waan ta'eef naannawaa hundee siliindarii sanii geengoodha waan ta'eef naannawaa geengoo barbaanna. Naannawaa geengoo paayi 2 paayi erriidha. 2 paayi errii baay'isuu hojjaati. 2 meetira 2 paayi 2 paayi 2 paayi yookiin 2 baay'isuu paayi baay'isuu erriin keenya immoo 3 ta'a. Baay'isuu echiin immoo 20ti. Baay'isuu 20ti. Kana booddee bakka errii keenyaatti erriin 5 jennee turre. Erriin bakka kanatti 5. 2 baay'isuu paayi baay'isuu 5 meetira baay'isuu 20 meetiraati. 20 meetira. Kana gaafa waliif baay'ifnu kunis 200 ta'a jechuudha. Bal'inni fuula cinaachaa walqixa ni ta'a. 2 paayi baay'isuu arrii baay'isuu echiidha. 2 baay'isuu paayi baay'isuu
R'n keenya 5 meetira baay'isuu H'n keenya immoo 20 meetira jechuudha. Kanas yeroo walitti baay'ifnu 20 baay'isuu 5 jechuun 100 ta'a. 100 baay'isuu 2 200 paayi saantimeetir iskeerii ta'a jechuudha. 200 paayi saantimeetir iskeerii ta'a. Inni itti aanu gaaffii afuraffaa fi gaaffii isa dhumaati. Gaaffii afuraffaan iddoon daakaa bishaanii kan bifa siliindarii qabu tokko oleen isaa 3 meetiraa fi diyaameetiriin isaa immoo 6 meetira yoo ta'e qabeen iddoo danaa bishaanii kanaa meeqa ta'a ja'a. Amma asirratti qabee nu gaafate kan gaafatamne qabeedha. Wantichi danaan kun bifa siliindarii qaba. Kuusaan bishaanii yookiin iddoon daakaan bishaanii kun bifa siliindarii qaba. Asirraa hundeen diyaameetiriin isaa kun waliigalee akkanatti jechi 6 meetira diyaameetiriin jechuudha. Diyaameetiriin 6 yoo ta'u raadiyeesiin isaa immoo 3 meetira ta'a. Oleen siliindarii kana 3 meetira. Qabee barbaadi. Qabeen walqixa ni taha. Area of base times height dha. Kana jechuunis bal'ina hundee baay'isuu hojjaati. Egaa bal'inni hundee jechuun hundeen kun siliindariin kun hundeen isaa geengoo waan ta'eef bal'ina geengoo barbaadudha. Bal'inni geengoo walqixa ni ta'a paayii baay'isuu r iskeerii gochuudha. R'n yookiin raadiyeesiin keenya 3 waan ta'eef paayii baay'isuu 3 iskeerii goona. 3 iskeerii yeroo goonu paayii baay'isuu 3 iskeerii yeroo ta'u bal'inni hundee kun walqixa ni ta'a 9 paayi saantimeetir iskeerii ta'a. Amma qabee barbaanna waan ta'eef qabeen ammoo bal'ina hundee kana baay'isuu hojjaati. Bal'ina hundee baay'isuu hojjaa eega ta'e bal'inni hundee 9 meetir 9 paayii meetir iskeerii ta'a. Baay'isuu 3 meetira hojjaa isaa jechuudha. Walqixa ni taha 27 paayi meetir kiubii ta'a jechuudha. 27 paayi meetir kiubii ta'a. Kun qabee siliindarii jechuudha. Qabeewwan kanneen armaan olitti ilaallee qabee danaa isa tokkoffaatillee barbaaduu ni dandeenya. Qabee akkasuma danaa isa lammaffaarra jirullee barbaaduu ni dandeenya. Mee kanaas qabee danaa isa tokkoffaarratti mana aadde caaltuu fa'aa kan jiru dheerinni isaa yookiin L'in 6 akkasuma W'n 4 fi H'n ammoo 3 ture. Qabee walqixa ni taha bal'ina hundee baay'isuu hojjaati. Bal'inni hundee danaan kun bifa reektaangilii qabaa jedhee ture waan ta'eef bal'inni reektaangilii dalgee baay'isuu dheerina baay'isuu dalgeeti. Asirraa dheerinni 6 dalgeen ammoo 4 baay'isuu 6 24 ta'a. 20 fi 4 saantimeetir iskeerii yookiin meetir iskeeriidha. Hojjaan isaa immoo hojjaa yoo itti baay'ifnu kun amma bal'ina hundeeti. Bal'ina hundee isa arganne 24 meetir iskeerii kanatti baay'isuu hojjaa yookiin oleen immoo meeqa jee 3 24 baay'isuu 3 meeqa ta'a 72
meetir iskuweerii kun qabee danaa isa jalqabaa irratti gaafii tokkoffaa irratti dubbatameeti jechuudha. Inni itti aanuufis qabee yoo barbaanne isuma mul'atu kanaaf qabee yoo barbaanne qabeen walqixa ni ta'a bal'ina hundee baay'isuu bal'ina hundee area of base jechuudha. Bal'ina hundee baay'isuu hojjaati. Bal'inni hundee kun ammallee bifa rectangle qaba waan ta'eef 6 baay'isuu 3 jenna. 6 baay'isuu 3 walqixa ni ta'a 18. Amma 18 kana baay'isuu hojjaa yookiin ooleen meeqaa 4 waan ta'eef 18 baay'isuu 4 18 baay'isuu 4tis meeqa ta'a? 72 meetir iskuweerii meetir kiubii ta'a jechuudha. Qabeen gaafii isa lammaffaatiif qabee yoo barbaannu 72 meetir kiubii ta'a. Akkasuma gaafii isa sadaffaatiif qabee yoo barbaannu inni siliindariidha jee kubbaayyaa bifa siliindarii qabu. Kanaafis jalqaba irratti bal'ina hundee beekuun nu barbaachisa. Raadeesiin hundee kanaa gaafii sadaffaadhaaf jechuudha. Diyaameetiriin 10 waan ta'eef raadeesiin 5 ta'a. Bal'inni geengoo kanaaf bal'ina barbaanna. Bal'ina hundee jechuun paayii baay'isuu r iskuweeriidha. Paayii baay'isuu 5 iskuweerii jechuun 25 paayii meetir seentimeetir iskuweeriidha. Saantimeetiraan kennamee jira waan ta'eef 25 paayii bal'inni hundee area of cylinder base of cylinder bal'ina hundee kan siliindarii bifa geengoo qabu jechuudha. Kunis 25 paayii saantimeetir iskuweerii ta'ee bal'inni jechuudha. Yoo ta'u amma asirraa qabeen maal ta'a? Bal'ina kana baay'isuu 20 fi qabeen kunis v'dhaan bakka bu'a. V is equals to bal'ina hundee baay'isuu bal'inni hundee kan kenname kana 25 paayii saantimeetir iskuweerii baay'isuu hojjaan kan kenname immoo asirratti hojjaa yookiin ooleen kubbaayyaa kana 20 kenname baay'isuu 20ti. Tole 25 baay'isuu 20 500 paayii saantimeetir kiubii ta'a jechuudha. Qabeen gaafii sadaffaadhaaf qabeessa yoo barbaannu akka kana ta'a. Meegaa tole har'aaf asuma irratti haa dhaabnu. Yeroo itti aanuuf gilgaala biraa qabadheetiin isiniif dhiyaadha. Gilgaala keessa deebiitis yoo naa mijjate ammuma kan isiniif gadhiisu galgaluma kana ta'a. Hanga barnootatti aanuu walitti deebinutti nagaan naaf tura.